mootummaan waggoottan darban imaammatoota tarsiimolee sirna darbeerraa dhufan sirreessee karaa faayidaa uummata keenyaa mirkaneessuun bocee hojiitti kaa jira. Tarsiimolee kun bu'aa akka fidan, jijjiirama fiduu akka danda'an, misooma mirkaneessuu akka danda'an qabatamaatti argamaa jira. Garuu immoo wantoonni gurguddoon 5 xiyyeeffannoo olaanaa barbaadu. Tokkoffaa fi inni duraa qusannaadha. Qusannaa gosa lamatu jira. Qusannaan namni dhuunfaadhaan gaggeessu jira. Lammaffaan qusannaan mootummaan karaa galii funaanuutiin gaggeessu jira. Qusannaan namni dhuunfaan gaggeessu investimantiitti ce'uu qaba. Qusannaan mootummaan karaa galiitiin walitti qabu misooma dinagdeef hawaasummaatti ce'uutu irra jiraata. Amma nuyi dhimmoota kana lamaan irratti rakkoo guddaadha kan nuyi qabnu. Namni dhuunfaa oomishee waggaa tokko waan nyaatu argachuun jijjiirama miti. Namni tokko waggaa tokko hojjetee isa hojjeterraa qusachuun dhaan ala qabeenyi uumamu hin jiraatu. Halkanii guyyaa hojjetee yoo qusateen ala hiyyummaan injifanna. Maaliif? Lakkoofsi uummata keenya waggaa waggaadhaan ariitiidhaan dabalaa jira. Haalli qilleensa addunyaa jijjiiramaa jira. Gatiin addunyaa irratti jijjiiramaa jira. Kana dandamachuu kan dandeenyu akka nama dhuunfaatti namni tokkoon isaa jabaatee yoo qusatee investimantiitti yoo ce'edha. Nuyi aadaan qusannaa keenya maal fakkaata? Sirriitti ilaalamuu qaba. Kanaaf mootummaan keenya seera jijjiiree kanaan dura sirna darbeen qonnaan bulaan investimantiitti ce'uu hin danda'u. Mootummaan keenya qonnaan bulaadhaaf lafa investimantii liizirraa bilisa kan dhiyeessu. Deeggarsa adda addaa godha. Maaliif? Namni akka investimantiitti ce'uuf. Dargaggeessi keenya waldaaleen qabnu hundumtuu karaa investimantiitti akka ce'an. Akkuma gabaasa irratti sila dhiyaate parsantiin 70 ol ammas investimantii naannoo keenyaa kan bara kana mirkaneessine kan qonnaan bulaaf kan dargaggootaati. Kun baay'inaan cimuutu irra jiraata. So oomishni qonnaa irratti gaggeessinu jijjiiramni qonnaa irratti fidaa jiru. Namni yoo qusatee qusannaan isaa investimantiitti ce'ee qofa hiyyummaa kan injifachuu dandeenyu. Yookaan hiyyummaadhuma kanaan dura ture itti fufsiisuun nu tulfaachuu danda'a. Qusannaan gama mootummaatiin godhamu galii funaanamu. Dhugaadha galiin mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 16 irraa ka'ee bara kana biiliyoona 200 galchuudhaaf hojjetamaa jira. So namni galii taaksii adda addaa kaffaluun seera giddugaleessa godhatee kaffaluun dhimma hiyyummaa fi duubattafummaa injifachuu dhiisuu dhimma murteessuudha. So akka mootummaatti galiiwwan walitti qabamanii galii sana mootummaan fuudhee misooma walootiif yoon oolchineen alatti jijjiiramni dhufuu danda'u hin jiru. Misoomni sila kabajamaan caffeen kun kaasi hundumtuu uummata keenyaaf hin malu. Garuu immoo mallaqni ittiin hojjetamu barbaada jechaadha. Amma qonna naannoo keenyaa yoo fudhan inisheetivoota kana hunda bocinee qarshii biiliyoonota baay'ee qonna irratti jallisii irratti dhangalaasnee paampii finnee tiraaktara finnee deeggarsi kun hundi godhamee galiin kanarraa walitti qabamu qarshii biiliyoona 5 gadi akka Oromiyaatti. Qarshii biiliyoona 5 gadi. Kabajamaa caffeen kun seera barreen gaddaa fooyyesseen qarshii biiliyoona 5 gadi ammayyuu amma kana fooyyessitanii kan walitti qabamu qarshii biiliyoona 5 gadi. Daldalli magaalaatti gaggeeffamu namni hin kaffalaa. Seeraan wal harkaa fuudhaa. Eenyu saamaa jira? Ummata saamaa jira. Misooma ummataa saamaa jira. Of saamaa jira. So amma galii guddifneedha kan misoomni dhufuu danda'u. Galii mootummaa naannoo Oromiyaa biiliyoona 200 miti. 500 tiriliyoonatti ce'uu qaba ariitiidhaan. Ariitiidhaan isatti yoo ceesisne malee jijjiiramni finnu hin jiru. Ariitiidhaan isatti ceesisne yeroo jennu maal jechuudha? Namni waan hojjeterraa mootummaa biratti qusatee mootummaan immoo isa fuudhee misooma walootiif akka oolchu gochuudha.